Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'aa mee Adobe Premium Pro yookiin video editingiidhaaf softwareii oolu Adobe Premium Pro project isaa akkamitti set goon akkasumas sequence akkamitti set goonaa fi kutaaleen Adobe Premium Pro keessatti argaman maal fa'aa akka ta'an gabaabsinee gabaabinaan waliin na wajjin tura. Egaa jalqabarratti software keenya Adobe Premium Pro double click gochuudhaan haala kanaan insaaqannaa erga saaqnee nu bana Adobe Premium Pro version 1 adda addaa qaba 2013 2025 bara kana immoo 2025 keessa 26 galakkifamuu danda'a ammatti 2025 irra jirra jechuudha. Egaa Adobe Premium Pro keenya haala kanaan erga nu saaqee new project fi open project jira. New project kan jennuuni project haaraa hojjechuudhaaf bakka hojii keenya yoo sirreeffannudha. Open kan jennuun immoo project hojjechaa turre tarii sababa yerootiin osoo hin fixin fakkeenyaaf fiilmii hojjechuu dandeenya. Project sana save goona jechuudha. Maaliif kompiitara keenya hojjijjiirra akkasumas yeroo hojii keenyatti deebinee hojjechuudhaaf hojiiwwan yeroo tokkoon hin fixne save gochaa deemna waan ta'eef project sana saa booda yeroo dadhabne guyyaa 2-3-4 torbee ji'a booda baannuudhaaf open project enne project sanarraa sirreeffama argannaa jechuudha. Kanaafuu export osoo hin godhin yookiin otoo hin xumuriin wanni nuti save goonu projectiidha. Project hojjechaa turre sana banuudhaaf open jenna. Project haaraa hojjechuudhaaf immoo new jennee saaqnaa jechuudha. New jennee erga saaqnee preset yookiin new project keenyaaf bakka hojii akkasiin nu dhufa name jedha. Fakkeenyaaf ani project kana anatu hojjeta waan ta'eef amba san day 1 yookiin guyyaa tokkoffaa jedheen save godha. Then general scratch disk fi ingest setting jedhee jira. General kan jedhu irratti click goonu video fi audio formatii akkasumas capture formatii qabaa jechuudha. Egaa isa dura location jira. Location keenya eessatti save goona waan jennu browse bannee browse keessaa yoo barbaanne dirra yoo barbaanne immoo sirra gochuu hin dandeenya. Anaaf sirra jira waan ta'eef siidhumarra kaa'ee bakka hojii koo booddee fuula C keessaa akkasumas dokumentii keessa Adobe Premium Pro 22 irra jira waan ta'eef achi keessaan argadha jechuudha. Then videodha. Video formatiin keenya time code fit akkasumas frames jedhee jira. Nuti time codeidha. Time code jechuun booddee irra ilaalla 000 yeroo ja'a. Frame kan agarsiisu secondii kan agarsiisu sa'aatii fi akkasumas microsecondii kan agarsiisu jechuudha. Kanaafuu digital editing keessatti time code barbaadama. Audioodha. Audionis audio sample fi millisecondiidha. Audio sample ennaani sagaleedhaani. Then capture formatii DV fi HDV jira. So DV formatii irra goona color management hin tuqnu jechuudha. Akkuma jirutti okay jennaan. Okay erga jennee yookiin tole erga jenneeni haala mul'atu kanaan kutaaleen kun nu banamu jechuudha. Kutaan jalqabaa yookiin amma bakkaan click itti godhee jiru project panel jennaani source yookiin video barbaannu jalqaba kutaan nuti galchinu kutaa project panelidha. Editing irratti kutaaleen 4 baay'ee barbaachisoodha. Inni jalqabaa project panelidha. Itti aansuudhaan tools panelidha. Tools panel jechuun ishee kana sadaffaa irratti immoo timeline panelidha. Timeline panel irratti waan ni hojjechaa jiru program panel irratti nu mul'ata yookiin display ta'a. Kanaafuu wanni program panel keessa jiru timeline keessatti yookiin current time indicator bakka inni agarsiisu frame sana irratti display nu godha yookiin bakka nuti jirru bal'isee nutti agarsiisa jechuudha. Inni gara biraa source panelidha. Source panel jechuun simple editing bakka itti video tokkotti kunnu yookiin footage jalqabaa irratti hojjennu bakka sagalee video salphaatti addaan baasnu yoo barbaanne sagalee duwwaa yoo barbaanne ammoo video duwwaa bakka itti fudhannu jechuudha. Kutaan kun source panel jennaan. Egaa video keenya jalqabaa project panel irra seenee gara source'itti geessuu dandeenya yookiin kallattiidhaan gara timeline itti fiduu hin dandeenya jechuudha. Sababiin isaayyuu editing timeline irrattis editing salphaa gochuu hin dandeenya garuu akka source panelitti salphaa miti jechuun guddisni agarsiisuudhaaf source irratti ofuma isaa ilaalla. Timeline irratti waan laallu garuu program panel irratti nutti agarsiisa waan ta'eef. Kanaaf projectii keenya footage waan jalqaba hojjennu keessumaayyuu daddafnee kunnee fudhachuudhaaf project panel irratti click goona.
Project panel irra drag goone source panel irra geessinan source panel irratti wantoota amma jenne video fi audio waliin fudhachuu dandeenya audio kobaasa yookiin clip kobaasa keessaa fudhachuu dandeenya. Kanaafuu walumaa galatti kutaaleen editing project panel, timeline panel, tools panel, timeline panel, program panel fi source panel. Paneliiwwan gurguddoo shanan kanatu editing baay'ee display ta'anii irratti hojjenna jechuudha malee paneliiwwan hedduu jiru. Audio transition, audio effect, akkasumas effect control wal keessa kanneen jiran lumetric, audio clip mixer waan hedduudha jechuudha. So jalqabarratti video keenya as galchuudhaaf karaa sadiin galchuu dandeenya. Tokkoffaa file jennee import gochuu dandeenya jechuudha. Import yoo jenneen gara video nu geessa video keenya irratti double click gochuudhaan gara project keenyaatti yookiin nu dhufa jechuudha. Yookiin delete goone control I yookiin keyboard keessanirra control fi I ergaan takka yoo qabdan haala kanaan nu fida waan fudhachuu barbaanne irratti double click goona haala kanaan nu dhufuu danda'a. Yookiin immoo minimize goone bakka barbaannu yookiin source keenya erga beekne video keenya maal gochuu qabna drag goone keessa fiduu hin dandeenye. Fakkeenyaaf ishii kana fudhachuu yoo barbaade drag godheen video kiyya as fideen asirratti gallakkisa jechuudha. Haala kanaan videoon koo project panel keessa naaseenaa jechuudha. Kanaafuu control I yeroo baay'ee kan salphatu shortcutiidha waan ta'eef control I gochuu hin dandeenya yookiin salphaatti haala sanaan video keenya gara keessaatti fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Egaa video keenya erga fidannee booddee garam geessina haala kanaan gara source panelitti geessina. Source paneliin tokko akkuma ilaalaa jirtan kun suuraa fi video yookiin video fi sagalee waliin fudhachuu barbaanne finnee asirra keenya inni amma ilaalaa jirru kun timeline panelidha jechuudha. Eessaa finnee source panel irraa as keenye bifa kanaan nu ta'a jechuudha yookiin display nu ta'a. Waan asirratti taphatu ammoo program panel irratti play yookiin display ta'a. Then yoo sagalee duwwaa barbaanne isa kana balleessine delete keyboard keenya irraa tuqne ishii kana duwwaa drag audio only sagalee duwwaa nuu fida. Sagaleen akkuma argitan audio 1 2 3 4 5 jedhe asii gadi jira asirratti. Videoon immoo video 1 video 2 video 3 jedhe asii ol tarreeffama jechuudha. Kanas hin barbaannoo ta'e delete goona keyboard keenya irraa. Amma immoo yoon suuraa duwwaa barbaade sagalee isaa ambiraa jijjiiruu barbaade haala kanaan video 1 video 2 video 3 video 4 jedhee tasii ol naakaa video koo fideen as kaawwadha jechuudha. Yoo barbaanne akkuma jenne kallattiidhaan asii lamaansaa fudhachuu dandeenya yookiin immoo lamaansaa as fiduu hin dandeenya. Kanaaf haala kanaan display gochuu hin dandeenya yookiin taphachiisuu hin dandeenya. Akkuma jenne asirraas as fiduun yookiin as fiduun hin danda'ama bakka kana lamaanuu yookiin source panel yookiin immoo timeline panel irra geessuu hin dandeenya. Akkuma argitan kutaan kun yookiin ishiin xiqqoon kun tools panel jedhama. Meeshaalee ittiin hojjennu muruudhaaf selection tool bakka bakkatti sochoosuudhaaf akkasumas pen tool rectangular text and tool isaan kun hunduu tools meeshaaleen hojii panelii kana keessatti argamu jechuudha. Akkuma argitan paneliin kun yookiin project paneliin view isaa xiqqeessuu barbaanne view asitti mul'atu kan haala kanaan guddisuu hin dandeenya xiqqeessuu hin dandeenya yookiin immoo haala kanaan bifa list view dhaan akka ta'u gochuu hin dandeenya yookiin immoo icon view dhaan akka inni ta'u icon view ta'e free from view kan jedhu haala kanaan tokko tokkoon as keessatti waan finnu video keenya ilaaluu hin dandeenya jechuudha. View isaanii ishii kanaan xiqqeessuu akkasumas guddisuu hin dandeenya jechuudha kutaa project panelii kana keessatti. Inni gara biraa video gara source panelii keessa jiru fakkeenyaaf kana hunda barbaaduu dhiisee asii ka'een fudhachuu barbaada yoo ta'e ishiin kun current time indicator jedhamti. Kunis current time indicator dha. Kunis hundi isaanii
current time dha. Yeroo hamma kiliippiin kun irra jiru kan agarsiistu ishii kana. Naannoo daqiiqaa 58 fi sekondii 18 irra suurri jiru kana jechuudha. Asii maarkiin goona yookiin shortikatii aayituqna jechuudha. Maarkiin godhee viidiyoo kana amma asitti sagalee wajjinan barbaada yoo ta'e asitti maarkaawwatiin godha. Viidiyoo wajjinan barbaada yookiin kiliippii isaa guutuu sagalee viidiyoo sun ta'e asirratti kilik godheen diraag godheen gara kanaatti fudhaa yookiin ammoo audio shii duwwaa shi kana fidee asii audio fudhanna yoo barbaanne ammoo kiliippii duwwaa finni haala kanaa fudhachuu hin dandeenya jechuudha. Asoo dhufnu sagaleedha asitti immoo viidiyoodha. Isaan kana select goone delete gochuu dandeenya jechuudha. Egaa yeroo tokko iskiriinii keessan irratti iskeeliin isaa xiqqaatee isinitti mul'achuu danda'a. Isa kana fakkeenyaaf 10% irra jiraate xiqqoodha. Feeds yoo jenneen iskiriinii keenya feed godha yookiin immoo 50 irra jiraate guddatee nutti mul'achuu danda'a. 400 100 jedhee guddatee nutti mul'achuu danda'a. Yeroo editingii sirriitti diiteelii ilaaluu fi feed yoo jenneen viidiyoon sun iskiriinii keenya irratti gala yookiin immoo yeroo xiqqaatu yeroo tokko asirratti viidiyoo kana irratti yookiin current time indicator keenya bakka jirutti kilik goone scale to frame size yookiin set to frame size kan jedhu irratti kilik goona size keenya nu sirreessa iskiriinii keenya wajjin jechuudha. Egaa kutaan kun walumaa galatti kutaa timeline-dha yookiin immoo bakka amma jirru bakka amma agarsiisaa jiru kanatti suura kanatu mul'ata jechuudha. Yookiin daqiiqaa 17 fi sekondii 24 irratti. Fakkeenyaaf jalqaba irratti yoo deebine viidiyoon kun asii kaa yookiin asii jalqaba jechuudha. Ishii kana zuumiinii fi zuum aawut goonee dheeressinee gabaabsinee laaluudhaaf viidiyoo keenya dheeressinee diiteelii ilaaluudhaaf gara keessatti harkisnaa gabaabsinee mul'isuudhaaf immoo gara fuulduraatti yookiin gara mirgaatti harkisna. Ishiin kun sagalee agarsiisuudhaa fi sagalee keenya yeroo gadi buufnu ol kaasnu ishii kanaan to'anna. Ishii kanaan immoo viidiyoon keenya maaltu mul'ata yookiin maaltu jira waan jedhu laaluudhaaf ishii gara olii harkisuu fi gadi buusuudhaan jechuudha. Ammaaf view kana yookiin liistii viewun akkanatti mul'atutti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf kattoo guddisne bakka viidiyoon kun ta'e nutti agarsiisa jechuudha yookiin maal akka ta'e salphaatti ilaaluu dandeenya. Haala kanaan paanaaliiwwan kana arfan sirriitti shanan beekuu qabna. Inni jalqabaa piroojeektii paanaalii, itti aansinee tuulsi paanaalii, itti aansinee ammoo timeline paanaalii yookiin bakka amma itti hojjetaa jirru yookiin soorsii keenya irraa finne yookiin immoo piroojeektii irraa finne bakka viidiyoo keenya keenyu ishiin kun program paanaal jedhamti. Kun ammoo source paanaal jedhama inni. Egaa maal of keessaa qabu waan jedhuu fi tuuliiwwan biroo ammoo yeroo biroo itti deebinee ilaalla. Hamma piroojeektii keenya seet gochuu yookiin siikwensii keenya ammoo seet gochuu ilaalla jechuudha. Otoo hojii kanatti hin seeniin jalqabumarrayyuu kan isin hojjechuu qabdan siikwensii kan jedhu faayil seentanii niiw jettanii siikwensiidha. Siikwensiin keenya haala kanaan jiraachuu danda'a. Zeen siikwensii keenya seeti erga hojjennes sirreessuu yookiin jalqabas sirreessuu hin dandeenya. Digital SLR kan jedhu irratti kilik goona. Achi akkamitti displee ta'a 1080p, 480p fi 720p jedhee jira. 1080p irratti kilik goona. Zeen 1080p 25 irratti kilik goona. Zeen okay jennaani siikwensiin keenya yookiin bakki hojii siikwensii waan jedhee jiru kun jalqaba irratti waan nuti hojjennu bifa kanaan yookiin kaameraan keenya fakkeenya full HD yoo ta'e full HDdhaan akka irratti hojjennu yookiin ekspoortiis akka goonu bakka kana bakka hojii keenya jalqaba sirreeffachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf kun siikwensii haaraadha. Hamboo kan jedhu kun immoo siikwensii jalqabaati. So siikwensii sana formaat gochuudhaaf yookiin sirreessuudhaaf siikwensii irratti kan kilik godha malee faayil niiw jedheen jalqabu. So siikwensii seetingii irra waan dhufu asirraa argitanii editingii mood jedha. Editingii moodiin keenya maalirra kaa'uu qabna? DSLR irra gochuu dandeenya. Faayiliin isin danda'ama DSLR digital single or double lens reflector kan jennuuni. Then time basedha. Time basing keenya 25 frame per second. Sekondii tokkotti fireemii 25 nutti agarsiisa waan ta'eef kun path systemii wajjin akka deemu phase alternation line cinematography keessatti baratama. Phase alternation linein
sekondii tokkotti fireemii 25 sararoota 625. It has the resolution length of 625. So 625 kan qabu paaliidha. Isa wajjin akka walgituuf asirratti sirreeffanna jechuudha. Weedziin isaa 920, heetiin 1080 kana jechuun full HD dha jechuudha. Zeen okay jennaani ammas okay jennaani kun full HD dhaan export nuu godha jechuudha. Haala kanaan sequence keenya set gochuu dandeenya, project keenyas haala jalqaba jenneen hojjechuu dandeenya. Yoo barbaachisaa ta'e project keenyas as keessa teenyee new jenne new project file new project jenne project keenya bakka jalqabaatti akka project haaraa yoo barbaan guutuu hin dandeenya jechuudha. Isa kana jalqaba irratti waan goone project haaraa nu barbaachisu sequence keessan kan hin barbaanne yoo jiraate haala kanaan balleessuun hin danda'ama jechuudha. Har'aaf egaa walumaa galatti namni jalqaba Premium Pro saaqee hin beekne tokko akkamitti project akka guutu, akkamitti sequence set akka godhuu fi sequence keessa immoo paanaaliiwwan jiran shanan keessumaayyuu project paanaalii ilaalirra project paanaalii bakka source keenya jalqabaa fennu ittaansine tools paanaaliidha meeshaalee ittiin hojjennu murru ittiin siksinu akkasumas ittiin filannee bakka tokko bakka biraatti sochoofnu ittaansuudhaan ammoo source panel timeline panelidha. Timeline paneliin bakka projectii keenya geessine irratti hojjechuu jalqabnu yookiin itti hojjennu sequence toora tooraan yookiin bakka viidiyoowwan waan hin barbaachifne irraa kunne waan dabalatan ammoo itti daballee kutaa editingii keenyaati jechuudha. Kutaa inni biraa programmiidha. Programmiin keenya yookiin timeline irra wanti jiru akka guddatee nutti mul'atuuf programmii keessatti ilaalla jechuudha. Inni gara biraa source panelidha. Source keessatti ammoo viidiyoo keenya fudhachuu kophaatti yookiin sagalee kophaatti lamaanuu kophaatti fudhachuu akka dandeenyu yookiin editingii salphaa achi keessatti akka hojjennu laallee jirra. Walumaa galatti kana fakkaataa yeroo biraa mata duree biraatiin wal argina. Hagasittuu nagaatti Ambaasan Guddisaan ture. YouTube keenya subscribe godhaa akkasumas tuutorii keenya ilaala yaadannoo kennaa. Ulfaadha dhaabbanni Omars Mission immoo trainingii qaamaan keessumaayyuu dameewwan isaa sadan irratti damee isaa tokkoffaa burraayyuu lammaffaa hamboo fi sadaffaa immoo ashawaa meedaatti qaamaan haala ajaa'ibaan leenjisaa jira. Kottaa baradhaa jennaa egaa of jijjiiruun har'a jalqaba haa jalqabnu galatooma.